Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarka fuune hordoftoonni Oromtitti YouTube jirra jirtu isiniin jecha hordoftoota kiyya baga jiraattanii baga sa'aatii tana geettanii isiniin jecha har'a maal qabattee dhuftee hoo jettan har'aan tana ajandaan samoona kana uummata Arsii fi Harargee jidduutti deemaa ture jechuudha. Ajandaa deemaa ture kanarratti dhugaadha. Warri miidiyaarraa kuni namoonni tokko tokko ijoolleen duriyyeen gara hundarraa iyyuu waan kana raawwataa turte jechuudha. Haa ta'u malee ijoolleen Harargee jechuudha kiyyaan jaaldayyuus jedhanii soldayyuusa sanii fi hindaganaa immoo namittiin guddoon mataa harrii jechuudha. Muniirallee dhuftee isaanitti dabalamtee waa meeqa kana gadi isa barreessitee jechuudha. Hatta Juwaar hunda arrabsanii Juwaar osoo argine nutu sikkiina waraanaa nutu maarree godhaa mitireeshu Juwaar nututu isaanitti maqaa godhe Juwaar maqaa natti godhaa jee abbaa fedhee uyyuu argitee dhageettii naa kennaa jee nama gaafateen argine Juwaar hojii ifiitiin dhageettii argate. Haa ta'u malee namni amma namittiin Ayisuusii fakkaattutu jechuudha. Muniiraan jaantuuni ol baatee jaartiin harrii jechuudha waan agarte hoggaa akkasitti gadi haqqiftu sani haadha faatee hunda achirratti kaasanii dhalaan dhageettiin qabne hundi jechuudha achirratti gasti sanirratti ol yaasanii hoggaa dubbii afuufanii akkasuma immoo Muniiraan na qabsiisuu deemanii si qabsiisuu miti rabbiin si haa qabu. Darasaa gaafa dhuftan abuyyaadii uffattanii dhuftanii namni diinii rabbii nama barsiise atii miti baratii atii hoolaa argitanii tiktookii fi wanni gubbaa afaan bantee duriyyee kaanii kaa wajjin dhidhiqattee waa'ee shari'aa hin beekne tanaa miti tan diin barsiise abbichi diin barsiisee kophaa jira. Sun immoo ofii fajirii fi ittiin barbaaduuf barsiisee jechuudha. Bara dalleen rabbii fuula barbaadaaf dhaqee barate dhabaa qabeenyaan jechuudha beela fi dheebuu waamee kan baratee jechuudha. Isin immoo kanaan gabbaatanii dubbii afuufuun keessanii waan sirriitii miti. Haa ta'u namuyyuu waan beeku dalagaa hanga beektan mana eeydanii isin beekna jechuudha. Ol baatanii yoo feetan sheekota arrabsitanii fuullee wajjin Muniirattiin tunfaanti nan jira jetteeti ol baatee nama arrabsiti. Makiinaa isinitti binnee maarree si godhe maaliin makiinaa eenyutti bitte? Namoonni tokko tokko illee immoo tiktookii sanirratti achirraa jalaa fuutee waan abbaan tokko godhe nuuf dhaaduun faayidaan qabdu. Muniira waan ofii isiitii goote yoo jiraate gabbaaftee haa himtu malee waan namni tokko godhe waan namni rabbiif jecha godhe dhayitee qubatti darbitee itti laaqqamuun waan faayidaa qabuuf miti. Ganda nama arrabsuun waan duriyyeen tokko tokko godhe jecha jechuudha. Tokkoffaa duraa warroonni amma ijoolleen Harargee jechuudha irra hedduun keessan shanyummaa wal cirtanii shanyummaan jechuudha ganda gandaa miti shanyummaa wal cirtanii waan argitanii dhukkuba keessan san kutaa biratti facaasuu barbaaddan. Amma ijoolleen Harargee maakii arrabsitanii quuftanii jennaan bultii maakii diiguu daddabdanii jennaan hawwachaatanii ijoollee Arsiitii walitti seentanii jechuudha. Ijoolleen Arsii dhugaa dubbachuu fi nama argitanii kabajaa qabu nama safuu beeku jechuudha. Yoo duriyyeen tokko tokko miidiyaa kanarratti waan hin taane isa barraqe malee ijoolleen Arsii jechuun nama kabajaa beeku nama argitanii waan haqqisallee irra deebi'ee hin arraabne jechuudha. Akka ammatti yoo feete gadi baatee tumaan sheekotallee waan feete jettee arrabsitee wallaahi safuu qaba uummanni Arsii. Akka isin akkasitti argitanii maarree haadha keetii jettanii afaan bantansanii akkasii miti jechuudha. Garuu warri lafarraa ammallee kabajaa qaba. Warruma miidiyaa kanarra harmallaan hundi jechuudha. Ol baatee uma agarte ganda namaatiin jettu kuni waan fokkataadha. Ganda namaa tuttuquun faayidaa hin qabdu. Namni yoo kabajaa fi jaalalaan wal kabajee jiraate malee Juwaar feetan deeggaraa feetan dhiisaa Juwaar abbaa fedhee nuna deeggaraa hin jenne Juwaar dhugatu isa deeggara malee isinii miti. Odeeyyiin Harargee amma baay'een isii achi dachaatee biltiginnaa jala onoo dhala amma biltiginnaa keessa dareedu kanaan bitamtee shawwadamtee biltiginnatti galte tunfaan amma Juwaar irraa waa hirrifna jedhaniiti Juwaar irraa waa takka hirrisuu hin danda'ani. Juwaar immoo sikkiina waraanna ka jettanii silaa beettanii Juwaar soddaa keessanii kabaja godhuufi qabdan ture. Isin kabaja soddaa godhuun beettan ta'e ture malee. Silaa Juwaar gaaf dura haadha faatee tana fuudhee aslan hanga deemee Harargeerraa fuudhu osoo haadha faatee fuudhee bareeda ture. Akkasii inshaallah kanaafiyyuu warri ganda namaa dhayitanii arrabsitan of eeggannoo godhaa. Ganda namaa arrabsuun namni argitee
hamma dhugaa dubbachuufi taraa tanaa ijoolleen Arsii jechuudha hin hirmaanne lola kana keessatti jechuudha. Lola kana keessatti hin hirmaanne namni tokkichuu dubbii tana tuffatee dhiise. Isiin immoo tiitisni dhuftee dubbii tanatti cirqim jettee jechuudha. Moonkin dhiyoo tana manni si jalaa diigame gargaarsa barbaadde fakkaattati. Gargaarsi kan rabbiitu caala. Hankeetuu kan ofii kan keetii dalagattee qabattee galte akkasitti halkan tokkoon takkaas jalaa ta'e. Kanaafuu gargaarsaaf jettee duriyyee wajjin ol baatee miidiyaa irratti afaan hin banin atamma jaartii harriiti. Kabajaa keetiin gattaa ibaadaa rabbii godhadhu si gaaqanii haga amma duraa diddigattee duriyyee kaanii kaan fuula tiktookii gubbatti ol baatee waliin afaan banaa turte si gaya. Amma immoo uummata walitti buusu duriyyee miidiyaa irraa walitti ho'isu jidduu utaaluu dhiisii akka argitee goromsa gaanaa Oromeen gizee bonaa jala walitti san akkasitti gaddeebitee ijoollee ilmaan sii taatu wajjin waan agarte dubbinsa barraqini nagaa mana walitti jaarrataa jirtu keessatti nagaa kan keetiin taa'e haara galfadhu. Yoo gargaarsa barbaadde immoo gargaarsa barbaadu kan keegaa mirkaneessi namuu si gargaaru malee argitee Arsii arrabsitee booda argeen akkasi gargaartu barbaaddeeti fakkaata. Kanaafuu wanni ati cubbuu nama lama walitti jirtee jibbiisan wanni ati fuutu barakallee siif godhatte ati dalagattee galtee iyyuu akkasitti dakkaas jalaa taate. Kanaafuu iyyuu haadha faaxeetii fi kana amma isin amshee maakirraa buutan amma maakimarraa ka buutan jaaldayyuusee fi buqqeen argeefan jechuudha. Kanuma maakirraa bu'an Inta amma abbaa biraa yoo arrabsitanii fi yoo mukatti dhiibdanillee nama muka walitti dhiibatuma jira malee waa isin bichaan kophatti kawaa gootan hin jiru. Nama uyyoo waggaa qabe kaa dhukkee walirraa kaasaa jira. Kijibaan amma kaameeraa bira fiddanii akkasiin nutti kaaftan kanaa miti Arsii warra iccitii nyaata yoo barbaade lafarratti daaraa isin godhaa jira isin hin beektani. Miskiinatti hin taphatina. Miskiinni gidduu wanatti miidhamu rabbiilleen irraa isin gaafata. Rabbiilleen irraa isin gaafata. Kanaafiyyuu nama miidhuuf tattaaffiin godhina isiniin ja'a. Sila sagalee tiyyatan maaltu dhagaa miti. Silaa namni sagalee tiyyatana dhageeffate hedduu bareedaadha. Silaa namitti wadala sanfaa biraan gayanii jechuudha laal. Namitti Muniiraa jedhamtu fan ta'u ol baatee arrabni isii qaanyii takka malee namoota gurguddaa kan arrabaamutu goote tana. Arrabni osoo waa namaa godhe silaa isiniif waa godha. Amma baranallee sheekota meeqa arrabsitanii Abuu Mu'aaz faa xiqqeessitanii jiran isin uummanni argee wallaahi dhaziin qaanfadha. Sheekota kaan arrabsitanii kaan sagalee isaa waraabdanii. Bismillaahi guddaa keessanii kabajan qabdanii xiqqaa keessanii kabajan qabdanii arrabni keessan dhundhuma 40 dheerata. Kabajaan hedduu bareedduudha garuu isin kabajaan beektan malee namni yoo bara kabajaa nama kabaje of kabaje malee nama kabajee beeku. Ati amma yoo nama kabaje yoo ganda namaa kabaje matuma kee kabaje jechuudha. Gaafa ganda namaa xiqqeessite matuma kee xiqqeessite jechuudha. Kanaafiyyuu ganda namaa xiqqeessina gandi namaa kabajaa haa argatu. Isin biratti kabajaa baradhaa isiniin ja'a. Jalqabaa diinumaaf jecha wal baarree durumaa islaamummaa